Wantoota armaan gaditti siif kaasu kana yoo injifatte dandeettii kee gabbifachaa milkaa'ina gonfachuu dandeessa. Tokko, rakkoolee jireenya keessatti si mudachuu malaniif itti gaafatamummaa fudhadhu. Rakkoon jireenya keessatti si mudachuu maluuf akkanumaan utuu hin ta'in dursi bu'aaf miidhaa isaa qoradhu adda baafadhu. Erga adda baafattee itti gaafatamummaa fudhadhu. Namoonni baay'een bu'aaf miidhaatu addaan hin baasin itti gaafatamummaa fudhatu. Kanumarraa ka'uun yoo milkaa'uu dadhaban carraan isaanii badaa akka ta'e itti dubbatu. Ati yeroo cal jettee kolfitu namni biraan akka gowwaatti akkasii ilaalu beekuu qabda. Akkasuma yeroo boossullee nama biroo akka gaddiisaa jirtu beeki. Wayita miira kee namootatti agarsiistu iccitii keessa kee baasaa akka jirtu beekadhu. Wayita jaallattu jibbamu, wayita jiraattu du'u, wayita milkaa'uuf hojjettu kufuun akka jiru dursii qalbeeffadhu. Garuu balaa fi rakkoo si mudachuu maluuf itti gaafatamummaa fudhattee fuulduratti harkaanfachuu qabda. Sababni isaa carraan rakkoo si mudachuu kan dabalu yoo ta'e rakkoo kamiiyyuu dursee itti gaafatamummaa fudhachuu dhiisteedha. Kanaaf rakkoolee jireenya keessatti si mudachuu malaniif itti gaafatamummaa fudhachuu amaleeffadhu. Inni lammataa waan hojjettetti hanga dhumaatti itti cichii hojjedhu. Yeroo baay'ee wayita rakkoo ulfaataan hojiif jireenya keessatti si mudatu tarkaanfii dhaabdaa laata. Nama kamiyyuu jireenya keessatti gufuu fi kufaatiin isa mudachuu waan hin oolledha. Waan tokkotti cichuu jechuun wanticha milkeessuudhaaf dharraa olaanaa qabaachuu jechuudha. Namoonni baay'een dandeettiif beekumsa dhabanii osoo hin ta'in waan hojjetanitti cichuu waan dadhabaniif kufanii hafu. Taaddasaa Birruu maaliif akka goota jedhame beektuu laata? Inni goota kan jedhameef namoota kaan caalaa goota ta'e osoo hin ta'in irra caalaatti daqiiqaa 10 oliif iturra saasni mataarraa boba'u yeroo lolli ammaatu sana itti cichee waan loluuf. Atis waan hojjettutti milkaa'uu barbaadda taanaan yeroo rakkoon si mudatu boodatti hin deebiin. Itti cichii hojjedhu, fuulduratti deemi, yoo kufte ka'i. Inni sadaffaa seera uumamaa hubadhu. Niwutoon utuu iccitii seera harkisa lafaan hubatin firii mukaa hedduutu mataa isaa irratti harcaatu. Seera uumamaatu ilaallee qalbifanne yaada jireenya keenya jijjiiruu irraa barachuu dandeenya. Nutuun qalbifanne malee seerri uumamaa irra deddeebitee nu barsaa oolti. Jireenya kee keessatti fuulduratti harkaanfachaa boodatti jiraatta. Kun seera uumamaati. Jireenya addunyaa kanaa keessatti jijjiiramni waan hin oolledha. Ati yeroo ammaa kana jireenya kee yookiin tolchaa jirta yookiin balleessaa jirta. Kana haala ta'uu hin danda'u. Sanyiin biyyoo keessa dhaabame ituun tortoriin biqilee guddachuu hin danda'are. Waan tokko argachuuf waan biraa dhabuun kan hin oolledha. Kunis jijjiirama seera uumamaati. Guddinni hunduu jijjiirama. Garuu jijjiiramni hunduu guddina ta'uu hin danda'u. Kanaaf jijjiirama jireenya keenya keessatti ta'u bu'aa fi miidhaa isaa madaallee yoo bu'aa qabeessa ta'e simachuu qabna. Utuu bu'aa fi miidhaa isaa madaaliin akkasumaan jijjiirama simachuu ofii keenya irratti amantii dhabuu fi madaallii gadhaanaa ofiif kennuu keenya agarsiisa. Kanaaf seera uumamaa qalbifadhu. Inni arfaffaa fi dhumaa dogoggora kee darbe irraa barachuudha. Namoonni tokko tokko ituuma dandeettii qabanii ganaantummaa waan isaanitti dhaga'amuuf hojjechuu sodaatu. Namoonni kaan garuu ituuma dogoggoranii waan hojjetaniif dandeettiin isaanii guyyaadhaa guyyaatti dabalaa. Namoonni seenaa irraa hin baranne irra deddeebi'anii dogoggoraa jiraatu. Kufaatiin daandii milkaa'inaa irra kaa'achuudha malee bara baraan kufanii hafuu miti. Ati har'a waan hojjechuu qabdu hojjedhu malee kufuun kee injifatamuu kee miti. Hayyoon dogoggora isaa fi kan namoota biraa irraa barata. Jireenya kee keessatti milkaa'ina gonfachuudhaaf dogoggora kee qofa irraa hin ta'in dogoggora namootaa irraas barachuu amaleeffadhu. Galatooma.